kanaatiin moojul sabanii Google AdSense maasterii barnoota tokko haga sadii akkasumallee immoo inni leessanii meeqa qabaa of jalaahi leessanii jaha kan inni qabu jechuudha. Leessanii jahan inni qabu kana tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf bu'uura AdSense'ti Google AdSense maasterii kan nuti jennuuni bu'uura AdSense'dha akkaataa itti hojjetuu fi gosoota galii inni qabudha kan nuti ilaallu jechuudha. Weebsaayitii karaa Google AdSense'tiin galii itti argachuuf karaaleen gargaaran keessaa tokko CPC, CPM fi RPM dha jechuudha. Walxaxaa akka hin taanetti kanneen immoo tokkoon kan ilaallu ta'a. Google AdSense immoo akkamitti hojjetaa waan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Kan biraa CPC dhaa fi CPM dhaa fi RPM illee garaagarummaan isaanii akka itti isaan fooyyessinu akka itti isaan guddisnu illee waliin ilaalla jechuudha. Google AdSense akkamitti hojjetaa? Jalqaba Google AdSense galmeedha. Google accountii akka yeroo darbetti Google accountii kan bannu sana ilaaltanii jirtu. Google AdSense banuudha jechuudha. Galmaa'uudha. Isa ni galmoofna. Then eeyyamni nuti argannu immoo erga galmoofnee kan miiseejiidhaan guyyaa dhiyoon tanaa galgala gaafa barannu sagantaa darbe irratti miiseejiin waan irratti seentee giraanyii irratti seentee miiseejii sana inni itti galchisanii jechuudha. Hayyama sana argannee jechuudha. Erga hayyama argannee isa san guunneen boodatti immoo koodiiwwan RC'dha achirra jiran auto RC'dha agarsiisan kan inni achirraa koopii godhee naaf ergee ani immoo weebsaayitii irratti pilaaginidha weebsaayitii irratti peesti godhe sana jechuudha. Beeksisa idaana jechuudha. Beeksisa idaana weebsaayitii irratti jechuudha. Wanni koodii beeksisaa sana weebsaayitii keenya irratti idaanuuf immoo maali akka yeroo beeksisni dhufe iddoo mijeessineef jechuudha. Beeksisni akkuma dhufeen akka weebsaayitii keenya irratti yookaan immoo akkuma Google'n approve nu godheen akka weebsaayitii keenya irratti beeksisni mul'atuuf jechuudha. Kaayyoon beeksisa kanaa immoo maali? Kaayyoon beeksisa kanaa galii argachuudhaaf jechuudha. Jalqaba erga galmoofnee hayyama san arganne miiseejiidhaan approval verification koodiin nu ergame ka digitii 6 isatti galchine mirkaneessineen booda hayyama arganneen boodatti beeksisa sana fuuneetu beeksisa sana maalirra goone jechuudha. Weebsaayitii keenyarra goone jechuudha. Yookaan immoo koodii beeksisaa sana weebsaayitii keenyarra goona. Koodii beeksisaa sana weebsaayitii keenyarra kaa'uun immoo akka beeksisni kaayyoon keenya akka beeksisni weebsaayitii keenya irratti mul'atuu fi beeksisni weebsaayitii keenya irratti mul'ate jechuun immoo inni dhumaa maal fide jechuudha. Galii akka argannuuf jechuudha. Galii argachuu fi kan nuti san goonu. Karaalee ittiin Google AdSense galii argamsiisu keessaa karaalee meeqaatu jira kan nuti ilaallu jechuudha. Cost kan jalqabaa cost per click dha jechuudha. Cost per clickin akkamitti hojjeta? Cost per click jechuun maal jechuudha? Akkamitti hojjeta? Yeroo daawwataan beeksisa cuqaase hunda maallaqa ni argatta. Saantima isaa ta'uu waan fedhe haa ta'u jechuudha. Cost per clickidhaan cuqaasa beeksisa weebsaayitii keetirra dhufuutiin kan argattu jechuudha. Gatiin CPC akkaataa naannoo dalagaa fi dorgommii isaatiin gargar jechuudha. Beeksisni tokko kan namni Ameerikaa yookaan immoo Suudi Arabiyaa yookaan Yuunaayitid Arab Isteet irraa tuqee fi kan Itoophiyaa keessaa tuqe tokkoon ta'u jechuudha. Akka fakkeenyaatti galii xiqqaa isaadhaa yoo ilaallu ta'e maali? Amma nichee faayinaansii irratti cost per clickiin tokko doolaara takka haga doolaara 5tti cuqaasa tokkoon argachuu dandeenya jechuudha. Waa'ee nyaataa waa'ee nutritionidhaa kan barreessinu yoo ta'e immoo doolaara saantima 10 haga saantima 50tti cuqaasa tokkoon argachuu dandeenya jechuudha. Garuu ammaan tana akkanatti ni arganna. Garuu faayidaa fi rakkoo qaba wanni kun. Hanqinaa fi limitation isaati piroodhaa fi koonsiin isaa maali jennee yoo ilaallu taate faayidaa fi rakkoo isaadhaa yookaan immoo faayidaa fi miidhaa isaadhaa adda baafnee yoo ilaallu taate naannoo dorgommii guddaa qaban keessatti carraa guddaa qaba. Garuu CTR gadi bu'uun galii ni hir'isa jechuudha. Naannoo galii xiqqaa qaban keessatti maal ta'a jechuudha.
galiin keenya ni xiqqaate jechuudha. Yoo isa qofarratti kan hundooyinu taate jechuudha. Miidhaan isaa kana bu'aan isaa immoo hanguma namni cuqaaseen nuuf lakkaa'u isaati jechuudha. The next one inni itti aanu immoo CPM dha. CPM fayyadamnu maali? Cost per million jechuudha. Akkamitti hojjeta immoo cost per million kun immoo akkamitti hojjeta websaayitii keenya irratti yoo hojjennu taate akkaataan inni itti hojjetu beeksisni hanga beeksisni ilaalame yookaan immoo page view websaayitii keenyaatiin page view kuma takka irratti hundaa'uudhaan inni kun kaffalu jechuudha. Cuqaasuu baatanii jechuudha. So cuqaasuun barbaachisaa miti jechuu isa kanaaf CPM dhaaf jechuudha. CPM dhaaf. Fakkeenyaaf imala yookaan daawwattoota Ameerikaa waa'ee kanaa waa'ee daawwannaa Ameerikaa fa'aa yoo barreessinu fa'aa yoo taate CPM keenya cost per million kuni $3 haga $10 ta'uu danda'a jechuudha. Oduu addunyaa fa'aa yoo kan himnu fa'aa yoo ta'u niche news fa'aa irratti oduu addunyaa fa'aa balballoomsuu yookaan immoo himuu fa'aa yoo ta'u immoo $50 hanga $2 CPM argachuu dandeenya jechuudha. Yoomitu gaariidha immoo argitee inni kun yoom gaarii ta'a websaayitii keenya irratti websaayitoota daawwattoota baay'ee qabanii fi naannoo bashannanaatiif illee gaariidha. Fakkeenyaaf galii tasgabbaa argamsiisa jechuudha. Inni kun websaayitiin hedduu namni immoo maalidha? Waan gaggaarii irraa argatu websaayitii keenyarra waan gaarii odeeffannoo gaarii namni irra ture fa'aa yoo dubbisu taate hanga turtiin isaa namni irra ture yookaan immoo websaayitii keessarra saayitii irra gaafa gartan daashboordii daawwanni isin laaltan nama hanqanaatitu laalee osoo hin ta'in time duration yookaan immoo session duration websaayitii keessanirraa laaluu qabdu jechuudha. Kana laaluun immoo maali? Hanga namni keessa ture sanii hedduu hisaaba. Hanga namni dubbise sanii. So Google Analyze gaafa godhu barreeffama kana dubbisuudhaaf daqiiqaa hanqana fudhata wanni jedhamu ni tilmaamamu. So namni immoo ittiin tollee namni dhiisee bee sakandiifatti yoo sakandii 35 fa'aa namni 35 gadi fa'aa kan namni turu taate as invalid traffic sidaatti illee lakkaa'uu danda'a jechuudha. So otoo kiliikiin hin jirre namni immoo irra turee dubbisuun kun immoo galii tasgabbaa argamsiisa jechuudha. Gaarummaan isaadha. CPM isa kana jechuudha. CPC dhaa fi CPM garaagarummaa ijoon isaanii maali yoo ilaallu taate wanti galii kakaasu amma CPC irratti wanti galii ol kaasu maali jennee yoo ilaallu taate wanti yookaan immoo wanti galii nu argamsiisu maali jennee yookaan ilaallu taate CPC'n cuqaasaanii ka galii nu argamsiisu CPM'n garuu ilaalchaani viewudhaani jechuudha. Kana maalirratti CPC'n maalirratti gaariidha? Yoo waa'ee faayinaansii, waa'ee teekinooloojiitii fi waa'ee liqii fa'aa yoo barreessinu ta'u taate jechuudha. Inshuraansii illee dabalatee CPC'n gatii guddaa qaba waan ta'eef waa'ee seeraallee yoo barreessinu taate gatii guddaa qaba waan ta'eef CPC olaanaa qaba waan ta'eef galii gaarii nu argamsiisa, earning gaarii nu argamsiisa. CPM'n immoo maal irratti gaariidha? CPM'n waan akka oduu fa'aa bashannana jaldeessii yookaan immoo waan tokko seedata wayii yoo dhiyeessinu fa'aa yoo ta'u taate namni bashannanaa fi viidiyoolee yoo websaayitii keenya irra fiinu taate akka viidiyoo akkuma yuutuubaatti fi'uu dandeessu. Websaayitii keessan irratti waan isin beekuu qabdanii. So oduu waan akka bashannanaatii fi jaldeessii fa'aa yoo kan dhiyeessinu taate websaayitii irratti namni otoo hin jaalatin bashannanaaf ture jechuudha. Bashannanaaf ture wantoota nama hubachiisoo wantoota bashannansiisoo yoo nuti akka hin taate jechuudha. Inni kun CPM isa kanarratti page viewudhaan waan ta'eef namni irra ture waan ta'eef CPM dhaaf isa kanaatti gaariidha. Tasgabbaa'ummaa galii isaanii irratti hamtiitu gaariidha. Tasgabbaa'ummaa galii irratti jechuudha. CPC'n cuqaasaan jijjiirama. Cuqaasaanii oloo jijjiirama oloo deema. CPM'n garuu yaadamaadha jechuudha. Yaadamaadha jechuun maali? Turtii namni keessa turetillee haalaan murteessaadha jechuudha. Kaayyoon beeksisaa achirra jiranii sunneen kan CPM jalatti mul'atanii fi kan CPCdha. Maali garaagarummaan isaaniidha? Kan CPCdha isii jidduudhaan xaraqqattee dhuftee
akka click yoo goote malee sin dabarsinee sana jechuudha websaayitii keenya irratti. Kan CPM dhaan immoo beeksistoota moggaa maddii faarra yookaan immoo gubbaarra yookaan immoo jalarra yookaan immoo barreeffama keessa akka namatti taa'an facuqaasuun barbaanne jechuudha. Osoo dubbisuu dandeenyu jechuudha. So kaayyoomleen beeksisa isaanii humnaan kan jalqabaa fiixaan beeksisa yookaan immoo gurgurtaadhaaf warra gurgurtaa barbaadu. Warra gurgurtaatitu kilikiin per kilikiidhaan Google irratti akka isaanii beeksifamu warri barbaadan jechuudha. Kan CPM immoo beekamtii yookaan immoo biraandiniitii isaanii duraan dhagahannu jechuudha. Beekamtii isaaniitiif maal godhu achirra kaa'u jechuudha. Of beeksisuudhaaf piroomooshinii isaaniitiif jechuudha. Kan CPCdha gurgurtaadhaaf garaagarummaan isaanii isa kana jechuudha. RPM websaayitii keenyaa immoo akkamitti kaalkuleet goona? Egaa erga CPCdhaaf CPM barreen boodatti RPM websaayitiidha immoo akkamitti kaalkuleet goona? Yookaan immoo yoo RPM beekne CPM keenya akkamitti kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Googiliin sirriitti naa hisaabaa jira moo sirriitti naa hisaabaa hin jiru jechuudhaaf jechuudha. RPM'n walqixani ta'a galii yookaan immoo earningi jechuudha. Earningi hiruu ilaalamaa baay'isuu kuma takkaati jechuudha. Fakkeenyaaf earningiin doolaara 50 yoo ta'e page view'n immoo kuma 20 yoo ta'e RPM'n keenya meeqa? 50 hiruu isa kana kuma 20 baay'isuu kuma 03 gaafa balleessine asitti illee dhufuudhaan 0 tanaan gaafa balleessine 5/2 5 hiruu lama meeqa ta'a? 2.5 ta'a jechuudha. Saantima 2 fi doolaara 2 fi walakkaa yookaan immoo saantima 50 ta'a jechuudha. RPM'n haala kanaan jechuudha. Then yoo RPM'dhaa fi CPM RPM'dhaa fi RPM page view'dhaa fi galii earningii websaayitii keenyaa yoo qabeenu taate fakkeenyaaf amma 7 faa yoo qabeenu taate 7 sanii immoo page view immoo hangamii yoo qabeenu taate so CPM keenya hin beeknu yoo ta'u taate CPM keenya asirraa kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. So RPM madaalii guddaa galii keetiiti. RPM walumaa galatti jechuudha. So isa kanaaf kana haala kanaan isa kaalkuleet goonee ilaaluu dandeenya. Lesson 2 jalatti immoo under the Google AdSense mastery jalatti lesson 2 immoo maali? Websaayitii qopheessuu fi herrega AdSense banuudha. Websaayitii qopheessuu fi herrega AdSense banuudha. Erga waa'ee AdSenseedhaaf haga san beekneen boodatti jechuudha. So websaayitii banne haa jennu websaayitiin banameera. Qabiyyee oriijinaalaa fi gahaa barreeffama gadi fageenya qabu uumuu qabna jechuudha. Duplikeet ta'uu hin qabu. Barreeffamni tokko irra deebi'ee barreeffamuu hin qabu jechuudha. Gonkumayyuu pilaagirizimii ta'uu hin qabuu fi spam kontentii irraa fagaachuu qabna jechuudha. Kontentii kijibaat irraa fagaachuu qabna. Websaayitii keenya irratti lammaffaa immoo websaayitii haaraa banamee Google AdSenseedhaaf apply goonee irraa maal argachuudhaaf deemnu approval argannee irratti galii Google AdSenseedhaa irraa argachuudhaaf deemnu tokko maal qabaachuu qaba? Kan biraa immoo fuulota barbaachisaa qabaachuu qaba. About us, contact us, privacy policyidhaa fi terms of services qabaachuu qaba. Isa irratti uumuu qabna jechuudha. Kan biraa Sitekit by Googleidhaan itti qabsiisuu qabna jechuudha. Pilaginii kana fayyadamuudhaan AdSense search consoleidhaa fi analytics walitti hidhuu qabna jechuudha. So kanuma amma dura hidhaa turre sini jechuudha. Inni analyticsiin Google jennee pilaginii keessaa kan irratti fiinu sana jechuudha. Inni afuraffaan immoo wanni biraa maali? Seera qabiyyee kabajuu qabna jechuudha. Seera qabiyyee websaayitii irratti gaafa maxxansuun tokko seera qabiyyeedhaa kabajuu qabna jechuudha. Adult content yookaan immoo contentii hin bilchaanne yookaan immoo contentii oriijinaal yookaan immoo waan hin barsiifne barreessuu hin qabnu, copyright ta'uu hin qabu fi qabiyyee balaa qabu irraa illee fagaachuu qabna jechuudha. Kan balaadhaaf nama saaxilu jechuudha.
Saniif seera qabiyyeedhaa kabajuun dirqama jechuudha. Adult content jijjiiraa uumaa namni dubbisee uumaa irraa nu banne irra kaa'uu hin qabnu koopiraayitii goonee akkasumatti finnee weebsaayitii nama biraati irraa finnee irra kaa'uu hin qabnu. Qabiyyee balaa qabullee immoo kan balaa namatti waan geessisu keessattuu kanneen jibbaman keessaa kan biraa kanneen akkamiiti. Osoo ogeessa seeraa faan otoo ogeessa fayyaa faan taane waa'ee fayyaa gorsuu jechuudha. Otoo saayinsiin fayyaa kan biraa ta'ee jiru faallaa sanaatiin ati gorsu. Kan biraa immoo viidiyoolee hin taane kanneen akka saalquunnamtii ifa agarsiisan sekshuwaal interkoorsii wantoota akkasii sana weebsaayitii keenya irratti baasuun baay'ee waan fokkisaadhaa fi jibbamaa fi weebsaayitii kee Google irraa hoffisu keessaa jalqabarra jiran jechuudha. Isaan kana yoo kabajne Google AdSense irraa argachuu qabna. Wantoota kanneen erga wantoota kanneen guunneen booda kan nuti illee AdSense irratti apply gochuu qabnu jechuudha. Artikiliin immoo meeqaatu barbaachisa biloogii hanga meeqaatitti biloogii gahaa odeeffannoo gahaa qabu biloogii bilchaataadhaa fi oriijinaal koontentii ta'e ni barsiisa jedhamee kan yaadamu yoo biloogii 15 haga 20tti erga barreessiteen booda yoo apply goote baay'ee gaariidha jechuudha. Kana jechuun immoo maali? Guyyatti guyyaan maxxansii yookaan immoo guyyatti baay'ee maxxansiidhaa miti. Itti fufinsaan sa'aatii wal fakkaatutti otoo barreessite immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Sa'aatii wal fakkaatutti yoo barreessite audiensii kee ilaalaa barreessuudha qabda jechuudha. Guyyaadhaan barreeffama lamaa ol barreessuun tokko ol barreessuun akka qabiyyee bu'aa hin qabne amma wal jala deddeebistee nuffisiisuudhaatitti ilaalama jechuudha. Kan biraa kan itti aanu immoo haa ilaallu. Inni itti aanu immoo maali? Tooftaa iddoo beeksisaa diriirsuudha. Iddoo beeksisni weebsaayitii keenya irratti ittiin mul'atu diriirsuudha. Yookaan auto arsii yookaan hin goone ta'e beeksisni weebsaayitii keenya irratti mata duree keessatti akka mul'atu yookaan heederii keessa kaa'uu qabna jechuudha. Fuula gubbaa yookaan immoo mataa gubbaa weebsaayitii keessa barreeffamarra yoo ta'e namoota dararuu danda'a, namoota akka hin dubbisneef jeequu danda'a waan ta'eef mataa keessa kaa'uu dandeenya jechuudha. Aadiin seenterii deengaddatti goone sana yoo ilaaltan taate boodii heederiidhaa fi fuutariidha qaba. Just like heederii keessa kaa'uu qabna jechuudha. Aadiin seentariidhaan aadiin seentar kan jedhu jira yookaan immoo heeder inda fuutar script plaaginii akkas jedhamu jira. Plaaginii sana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mata duree heederii keessa fuula gubbaa wanti jalqaba daawwatan akka beeksisaa kaniif achi kaa'uu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma namni seeneen immoo bakka namni akkuma seeneen akka kilikiin isatti dhuftu otoo godhuu baannee inseentiif kilikisii ta'a waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuudha. Bal'inni isaatillee meeqa yoo ta'e 728 by 90dha yoo ta'e jechuudha. Liidar boordii fayyadamuun mul'achuun kana fayyadamuun liidar boordii yookaan liidar boordii fayyadamuudhaan isa kana jechuun liidar boordii jechuudha. Liidar boordii fayyadamuun mul'achuun olaanaa mul'achuudhaaf beeksisni sun mul'achuudhaaf carraa olaanaa qaba jechuudha. Yoo saayizii isa kanaatiin keenyu ta'e cinaa weebsaayitii keenyaarra ammallee immoo moggaa kana fa'aarra yoo keenyu ta'e jechuudha. Inni kun immoo maal keessaa saayid barii jennaani saayid barii weebsaayitii keenyaa keessa kaa'uudha. Auto arsii goonan yeroo ammaan tanaatitti Googilii waan gaarii fide auto arsii ofiif barbaade weebsaayitii ofii irratti barreessaa jirtan yoo ilaaltan taate arsiin saayid barii illee ni jira. Fuutarii jalatti illee ni argama. Heederii keessatti illee ni argama. Googiliin bakka barreeffama kanatti gaariidha dubbisuu nama dhorku bakka jedhu ofii filatee kaa'ee jechuudha. Auto arsii yoo goone kasanirraa immoo mata duree keessa yoo san namoota hin beekneef jechuudha. Tarree jechuunis cinaa saayid barii keessa gaafa jennu cinaa weebsaayitii keenya maddii kanarra
barreeffama dubbisu guutuu keessatti akka inni mul'atuuf immoo barreeffama gaafa dubbiftu cinaa tokko irratti halfi peejii irratti akka inni mul'atu gochuun gaariidha jechuudha. Isa kanallee immoo 300 yoo keenye 300 yoo keenyu ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Keessoo qabiyyeedhaatiin jedhi keessoo qabiyyeetti inni biraa immoo inkontantii yoo keenyu taate jechuudha. Inkontantii aarsiinu jira kan ofiillee garuu inni kun immoo inkontantii keenyu kun immoo qabiyyee weebsaayitii keenyaa barreeffama barreessinu keessatti gaafa yoo keenyu ta'e paaraagiraafii jalqabaa keessa yookaan immoo taayitilii jalqabaarra kaa'uu osoo hin taane paaraagiraafii jalqabaa booda jechuudha. Booda paaraagiraafii lamaffaa fi sadaffaa keessa yoo keenyu ta'e baay'ee jaalatama jechuudha. CTR guddaa agarsiisa akkasitti jechuudha. Kan biraa immoo fuutarii keessaa miila fuula weebsaayitii keenyaa keessa kaa'udha jechuudha. Fuula jalatti yookaan immoo weebsaayitii keenya fuutarii isaa gajjallaa isaati irratti yoo keenyu ta'e immoo nama hin jeequ jechuudha. Garuu CTR isaa immoo gadaanaa qaba. CTR gadaanaadha qaba. Achitti maaliif jennaan namni achi gabbu'ee beeksisni isaanii sunillee akka isaanii daawwatamuu barbaadu waan ta'eef namni carraa arguudha baay'een qabu waan jedhamee yaadamuuf CTR isaa gabbu'aadha jechuudha. Kan isa kanaaf. Kan kamii kan miila jala keenyu weebsaayitii irratti fuutarii jala keenyu kun kan biraa immoo wantoota galii irratti dhiibbaa qaban maaltu galii weebsaayitii keenya irratti maaltu dhiibbaa qaba? Weebsaayitii keenya irratti amma weebsaayitii irra hin diriinaa nam tokko barreeffama lama sadii barreessiti waan gaarii argata. Garuu immoo nuti immoo carraa sana argachuuf dhabuu mala. Maaltiitu dhiibbaa qaba websaayitii keenya irratti? The first one naannoo irratti hojjennudha. Naannoo irratti hojjennu yookaan immoo nichee akka faayinaansii, teekii, leegaalii isaan kunniin highest CPC qabu waan ta'eef isaan kun nicheen nuti irratti hojjennu suni nichee galii olaanaa hin qabne yookaan immoo CPC xiqqaa qaban keessatti yoo ramadaman ta'e maal ta'a jechuudha galii nuti argannu irratti dhiibbaa uuma jechuudha. Qulqullina lammaffaa immoo qulqullina daawwattootaa US yookaan immoo Europe visitorii earn more than the other regions. Daawwattoota keenya keessa warri US fi Europe faan otoo keessatti argamani. Isaan kana immoo akkamitti argachuu dandeenya? Firallee biyya alaatti qabaachuu hin qabnu eessaa arganna yoo ta'u taate malitti argatamu salphaan jira. Isa kana immoo SEO optimizer kan ta'ee fi biyyoota Ameerikaa fa'aa keessatti barreeffama naannoo keessatti dubbifaman baay'ee otuma barreessitu yeroo tokko Ingiliffaadhaan keessatti maal barreessuu qabdu jechuudha. Yookaan immoo kiiwordiiwwan barreeffama afaan Oromoo keessa fayyadamsanu afaan Ingiliffaatiin yoo barreessite yeroo isaan achirraa sarchi godhan carraa isaan bira dhaquu carraa guddaa qaba jechuudha. Sadaffaa irratti immoo wanti dhiibbaa keenya miidhu. Lammaffaa irratti daawwattoota akkasiisan keessaa dhabuun weebsaayitii keenya irratti maali galii nuti argan irratti xiqqoo gad buusuu mala jechuudha. Isa kanaaf immoo furmaanni ammallee immoo nichee biyyoota daawwattoonni keenya baay'een irraa ilaalan keessatti galii yeroo sanatti CPC olaanaa qabu riisarchi gochuudhaan barreessuudhaan rakkoo kana furuullee ni danda'ama jechuudha. Kan sadaffaadhaan immoo iddoo beeksisaati above the fold faa kaa'u in content ads perform best. Above the fold fi content keessa beeksisan yoo kan mul'atu ta'e paaraagiraafiilee keessa yoo kan mul'atu ta'e gaariidha yoo kan hin mul'anne ta'e immoo miidhaa qaba jechuudha. Inni afuraffaan immoo yeroodha. Seasonalityidha. Amma fakkeenyaaf yeroo dhuma ji'aa fa'aa irratti nam tokko warri kaampaan tokko ji'a tokkoffaa akka isaanii beeksifamuuf maal godhu kan ji'a tokkoo kaffalu jechuudha. Dhuma ji'aa irratti yeroo hundayyuu guyyaan kurnan gaafaaf kamuu guyyaan torban dhumaa ji'aa keessatti CPC'n baay'ee ol ka'a. Yeroo sana beekuu qabdu yeroo sanatti sirriitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Anis fayyadamee qixa sirriittiin argeera jechuudha. Inni shanaffaan immoo ad blockeriidha. Ad blockerii kan weebsaayitii ad blockerii jechuun kan weebsaayitii keenya irratti akka aadiin hin mul'anne dhorku
ad blockerii fayyadamuudha jechuudha. Inni kun waan galii keenya dhiibbaa irratti geessisan keessaa jechuudha. Isaan immoo rakkoowwan kanneen immoo kan yerootis yeroo isaa adda baasnee kan amma isinitti himetti yoo kan beektan ta'e ad blockerii yoo eegdan ta'e iddoo beeksisaa filatte yookaan immoo auto ads gochuudhaan haala kanaan rakkoo dhiibbaa dhufan kana furuun ni danda'ama jechuudha. Asitti illee kan jiru maali naannoo dalagaa yookaan nichee fi qulqullina daawwattoota keetiitiif xiyyeeffannoo guddaa kenni isaan lamaanuu galii kee irratti dhiibbaa guddaa qabu waan ta'eef jechuudha. Tilmaama galiidhaa ilaalama times tilmaamni galii immoo tilmaamni galii keenyaa akkamitti nuuf hisaabama earningiin jechuudha. Ilaalama baay'isuu RPM dha hiruu kuma takkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf viizitariin keenya kuma 10 yoo ta'u kuma 10 ta'e then page RPM keenya immoo $5 yoo ta'u page view baay'isuu RPM dha $5 hiruu kuma 1ti. Amma fakkeenyaaf hiruu kuma 1 gaafa goonu 0.3 kuma 1 jalatti dhufuun yoo balleessinu ta'e 10 baay'isuu 5 $50 ta'a jechuudha. Guyyatti hangas argachuu dandeenya jechuudha. Yoo page view kuma 10 ni argama. Yeah, of course ni argama. Maaliin nichee ammaan tana jirtan osoo hin ta'in gaafa baratan website illee hanquma isin irra barreessaa deemtan baay'ee ol ka'aa deema. Maaliif jennaan yoo barreeffama xiqqaa qabaate namni fuulota garagaraa illee jiree ilaaluu hin danda'u jedhee Googlenis waan tilmaamuuf amma websaayitiin keessa sadarkaa jalqaba irratti nama dhaquudhaa hin qabu jechuudha. Osoo SEO optimizing baay'ee barreeffama illee SEO optimizing kataan barreeffama akkasii akka qabaata websaayitii hedduu jiraachuu malee yookaan immoo keywordii sana wal fakkaatu akka qaban baay'eetu jiraachuu danda'a kan barreeffama baay'ee sirra qaban jechuudha. Barreeffama related ta'e barreeffama waa'ee faayinaansii barreessinu yoo ta'e waa'ee faayinaansii sana barreeffama iddoo akka barreessinu ta'e yoo namni waa'ee faayinaansiidhaa sarchi kan godhan kan ta'u taate websaayitiin jalqaba irra dhaquuf websaayitii keessaa jechuudha. Haala sanaan yoo adeemte page view'n namni waa'ee faayinaansiidhaa ganama addunyaarra jiru baay'een hamma jiru kana hundirra namoota hedduudha kan sarchi godhaa oolan jechuudha. Keenya qofaa miti kan biraallee akkasumatti irratti hojjetamu immoo kan beekuu qabnu. Isaan kanneen keessaa websaayitiilee gaafa barreeffama barreessinu sana riisarchii gaafa goonu websaayitii kiiwordii barreessuu deemnu sana finneetu Google irratti sarchi goona. Sarchi goonee websaayitiilee waa'een kiiwordii sanii irra jiru maali? Waa'een kiiwordii sanii irra jiru. Websaayitii yoo xiqqaate 1-5 ilaalla. 1-5 ilaallee liinkii isaaniillee fuunee liinkii barreeffama isaanii sana fuudhuudhaan ChatGPT'dhaan waan liinkii kanarraa baratte naa barreessi jettaan. Kan lammaffaallee, kan sadaffaallee, kan afuraffaallee, kan shanaffaallee akkasitti argatteen immoo isaan kana walitti cuunfiti biloogii isaan kanarra fooyya'aadha. Kan websaayitiilee isaan kanarra fooyya'aadha naa barreessi. Naa qopheessi yoo ati jetteen. AI'n perfect ni hojjeta. Edit illee yoo godhuu baattan. Garuu AI'n akka perfect ni hojjennu wanni taasisu maali? Our prompt ajaja keenya akka nuti ajajnu jechuudha. Kan biraammoo AI barsiisuudha. Maali? AI laggii akkanaa miti akkanaa fi fakkeenya akkanaatiin akkanatti naa hojjedhu gaafa jettee agarsaa deemtu gaafa bubbultee dhuftee gaafattu fakkeenyuma waan duraan qabatee sanaan si hojjeta. Yes, saniif ati prompt sirriidha ajaja sirriidha kan nu danda'uudha qabda jechuudha. Kan biraa gorsi isiniif qabu maali? Gorsa galii guddisuudhaaf jechuudha. Beeksisa qorachuu jechuudha. CPM dhaa fi CPC walitti makuun iddoo gaarii argachuuf qormaata godhi. Kan CPC olaanaa qabuu fi CPM olaanaa qabu taayitilii walirratti yoo otoo filatte baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraa immoo saffisa fuula websaayitii keetiiti jechuudha. Websaayitiin saffisaa ta'e ilaalama beeksisaa dabalaa keechingiidhaa fi image optimizationii fayyadamuudhaan keeching kiliirii gochuudhaan jechuudha. Keeching kiliirii gaafa hin godhaa jiru immoo obbo Tasfaayeen deettee keeching kiliirii deettee waan biraa hin godhini. Keeching kiliirii keeching kiliiriidhaa fi image optimization fayyadamuudhaan websaayitii saffisaa gochuu dandeenya jechuudha. Smart pricing kan biraa immoo Google daawwattoota qulqullina qaban gatii CPC gaariin badhaasa.
sanaaf maal gochuu qabda? Qabiyyee qulqulluu barreessuu nurra jiraata jechuudha. Inni afuraffaadha immoo seera kabajuu qabna. Seera kabajna jechuudha. Kilik firaawudii yookaan immoo kilik naa godha jechuudha namatti ergu. Sooshaal miidiyaa ta'e irratti haa ta'u, sooshaal miidiyaa kamirrattuu eessaa akka inni dhufee fi akkamitti akka ajajamee deeme wajjin liinkii sana kan analaayistiksii irratti itti agarsiisu. So kilik naa godha jettee liinkii qofa namatti hin ergin. Liinkii yoo gadhiisu taate bifa barnoota qabuun jalqaba barreeffama waa'ee sanii barreessitee guutuu barreeffama kanaa yookaan immoo gorsa dabalataa yookaan immoo beekumsa dabalataatiif asirraa dubbisuu dandeessan jettee nama haa'uu dandeessu malee daayirektilii ergamuun miidhaa qaba jechuudha. Kan biraa immoo koopiraayitii irraa fagaadhu. Herregni akka hin dhoorkamneef jechuudha. Herregni si dhoorkamuu danda'a. Sanaaf koopiraayitii irraa fagaachuun fi seera aarsansiidhaa kabajuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanneen irraa of eeggachuu qabna. Ijoo barnootaa fi barnoota itti aanu keessatti CPC jechuun immoo ammaan kana CPC kan laalle jechuudha. Cuqaasaaf kaffalama. Naannoo dorgommii guddaa qaban keessatti immoo CPC olaanaa qaba jechuudha. CPM gaafa ilaallu immoo walumaa galatti kareemta nu dubbanne cuunfaa isaati kuni ilaalamaaf ilaalchaan yookaan immoo peejii viiwudhaan kafalaa weebsaayitoota daawwattoota baay'ee qaban keessatti inni kun baay'ee gaariidha jechuudha. Kun immoo weebsaayitii taayitiloonni irra jira yookaan immoo biloogiin irra jiran taayitiliin isaanii CPC olaanaa qaban irratti immoo baay'ee kun gaariidha jechuudha. Kan tiraafikii baay'ee hin qabne kan immoo CPC olaanaa qabanii yoo ta'u jechuudha. CPC'n tokko waggaa baranaa kan haga doolaara 600 deemee jira jechuudha. Even anaaf doolaara 50 nagee beeku argee jechuudha. Na bira dhufee. Kan biraa immoo RPM dha. Madaallii guddaa galii keetiiti. Inni kuni fuula kee peejiiviyuu kuma irratti galii kee ibsu jechuudha. Galii irratti waan goonu jechuudha. Barnoota itti aanu waliin akka ilaallu ta'a jechuudha. Lesson 4 irratti hanga 6tti kan nuti ilaallu meeshaalee rakkoolee fi xiinxala Google AdSense bu'aa qabeessaati kan nuti qabne ilaallu jechuudha. Qabiyyee sadi qaba inni kuni pilaaginiiwwan AdSenseedha, Saayitkii, Aadsenserii fi Advaansed Adsii. Saayitkii jechuun kan nuti daashboordii weebsaayitii keenya irra ilaalluu fi daataawwan irratti analaayiz kan godhu yoo ta'u, Aadsenteriin immoo adsii kadhiyootana itti weebsaayitii irratti ittiin galchinu sana yookaan immoo Advaansed Adsii Aadsenteriidhaa fi Advaansed Adsii lamaan keessaa tokko fayyadamuudha jechuudha. Rakkoolee beekamoon AdSense irratti mul'atan yeroo baay'ee seera cabsuu fi beeksisa baay'ee weebsaayitii keenya irratti gadhiisuudha. Beeksisni yoo garmalee qabaayote dubbisa nama dhoorka jechuudha. Fi xiinxala daashboordii galii keetii guddisuudhaaf wantoota kanarraa fagaachuu beeksisa baay'isuurra rakkoolee beekamoo seera cabsan irraa fagaachuun gaariidha jechuudha. Barnootni kun erga hanqas jenneen boodatti Oyo. Rakkoolee beekamoo irraa fagaachuudha qabna. Rakkoolee beekamoon Google AdSense keessatti mul'atan maal fa'aadha? Daawwattoota sirrii hin taane cuqaasa sobaa yookaan bootii irraa dhufan fa'a herrega AdSense keenya illee dhorkuu danda'a waan ta'eef isaan sana bilook gochuu dandeenya jechuudha. Qabiyyee dhorkaa ta'an kanneen akka fuula geessota jechuun fuula waan hin taane jechuudha. Saalquunnamtii fa'aa agarsiisan kan jibbaa waa'ee jibbaadhaa hate speech fa'aa barreeffama akkasii oomisha to'atamuu qabu irratti fa'aa beeksisuu kanneen akka kookeenii tamboo haa ta'u wantoota garaagaraa irratti barreessuu hin qabnu jechuudha. Beeksisuu hin qabnu piroomoot gochuu hin qabnu jechuudha. Yoo miidhaa isaanii fa'aa ta'een ala jechuudha. Dogoggora beeksisaa kan biraa immoo jechuudha. Dogoggora diriirsaa kan jennu beeksisa qabduu suuraa yookaan immoo boca gowwoomsaa fa'aa irra dhaabuun bakka kana tuqii jechuudhaan san irratti godhuun boca hin taane beeksisa adsii mul'atan irratti godhuun baay'ee waan dhorkaadha.
jechuudha. Isaan kanarraa of eeguudha qabna jechuudha. Kan biraa immoo haaromsa dagachuudha. Haaromsa dagachuu gaafa jennu jijjiiramni imaammataa tasuma si qabuu danda'a. Jijjiiramni imaammata. Kana jechuun immoo poolisii Google AdSense amma baasu maal godhuu qabna? Hordofuu qabna jechuudha. Okay. Hordofuu qabna jechuudha. Isa sana goonee jalaa bahuu dandeenya jechuudha. Rakkoo. Kan biraa immoo beeksisa baay'ee irraa fagaachuudha qabna jechuudha. Weebsaayitii keenya irratti beeksisni garmalee mul'achuu hin qabu. Fakkeenyaaf nama bilbilaan ilaalan irratti iskiriinii bilbila isaanii irratti parsantaa uwwisa iskiriinii bilbilaa irratti parsantaa 30 gadi yoo kan fuula iskiriinaa san kashaffamu ta'e malee parsantaa 30 ol dabaluu hin qabu jechuudha. Yoo guddate jechuudha. Beeksisoota gaafa fayyadamnullee beeksisa respoonsivii fayyadamuu qabna. Beeksisoonni respoonsiviin haala fuulaatti akka of jijjiiraniif jechuudha. Boca isaaniillee jechuudha. Deskitooppiidhaa fi bilbila harkaa taabileetii irratti illee akka isaan of jijjiiran godhuudha. Kan biraa immoo muuxannoo fayyadamaadhaati. Muuxannoo fayyadamaatiif dursa kennuu qabna jechuudha. Kana jechuun pooppaappii fa'aa beeksisa nama rifachiisan fa'aa beeksisa maxxanaa yookaan immoo viidiyoo ofumaan taphatu fa'aa daawwattoota ni jeeqa waan ta'eef kanneen akkasii sana fuula weebsaayitii keenyarraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Kanaaf pooppaappii tokko qofa yeroo daawwannaa keessatti yoo argamsiise gaariidha jechuudha. Bocawwan immoo nuti fayyadamuu qabu infiidiidhaa fi artikilii fa'aa yoo fayyadamne baay'ee gaariidha jechuudha. Iddoo beeksisaa fooyyessuudha kan biraa immoo jechuudha. Beeksisa liidarboordii irratti liidarboordii yookaan mata duree yookaan immoo paaraagiraafii lammaffaa fi sadaffaa fa'aa keessa yoo keenye baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Garuu bilbila harkaa irratti immoo yoo dhorkine gaarii ta'a kan paaraagiraafii keessaa kana keessattuu jechuudha. Because bilbila harkaa irratti paaraagiraafii lammaffaa fi sadaffaa keessa dhufe yoo ta'e iskiriinii gidduutti shaffanuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti weebsaayitiin qulqulluun fi saffisa olaanaadhaan fe'amu lood ta'u weebsaayitii beeksisaan guutame tokkorra galii gaarii qaba jechuudha. Galii gaarii weebsaayitii kennuu danda'udha jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna jechuudha. Bu'aa Google daashboordii irraa immoo bu'aa Google AdSenseedha. Akkamitti immoo madaallaa kana jechuun maal jechuudha? Daashboordiin AdSense yaada baay'ee siif kenna yoo eessa akka ilaaltu beekte jechuudha. Bu'aa keetiin xaluun murtoo beekumsaan deeggarame guddinatti fufaa ta'eef baay'ee murteessaadha jechuudha. Bu'aa ijoon kanneen akka galiidhaa, page view, RPMidhaaf, CTRidhaaf, CPC hunda daashboordii tokko irratti agarsiisuu isaati. Kan biraa immoo tarkaanfiiwwan xiinxala gadi fageenya qabuuf erga ilaalleen booda isaan tarkaanfii fudhachuudha qabna jechuudha. Yeroo torbaanitti daqiiqaa 15 gabaasa kee ilaaluudhaaf sagantaa yoo qabaanne baay'ee waan murteessaadha jechuudha. Ilaaluudhaan bakka viewun isaadha namni session durationiin namoota peejii san daawwatanii irratti xiqqaate irratti qorannoo gaggeessuudhaan maaliif xiqqaate jennee ilaaluudhaan waan san irratti hojjechuu yookaan immoo biloogii sana poostii sana fooyyessuu danda'uudha qabna jechuudha. Tarkaanfiiwwan xiinxalaa bu'aa ijoodhaa fi gabaasa gadi fageenyaa gaafa ilaallu immoo daashboordii keenya irratti kan mul'atan earning inni jiru galii waliigalaa yeroo filatame keessatti argame yoo ta'u, page RPM immoo galii tilmaamaa ilaalama fuula page view 1000tiin hiramee argamudha. Yoo ta'u yookaan immoo page view 1000 irraa galii argamudha jechuudha. CTR'n immoo dhibbantaa ilaalama beeksisaa cuqaasatti geeddarame yookaan immoo nama meeqaatitu weebsaayitii keessarraa yookaan immoo parsantaa meeqa haa ta'utiitu weebsaayitii kiyya kanarraa nama dhufe keessaa beeksisa sana cuqaase kan yeroo kan agarsiisu jechuudha. CPC'n immoo cost per click yookaan immoo gatii kaffaltaa cuqaasa tokkootiin weebsaayitii keenya irratti nu kafaludha jechuudha. Kan biraa tarkaanfii 2 fi 3 immoo maali? Gabaasa gadi fageenyaati jechuudha. Bu'aa fuulaan madaaluu gaafa jennu peejii barreessine yookaan immoo biloogoota maxxansine kana keessatti taayitilii gama fuulduraatti peej viewudhaa fi session duration nu kenna waan ta'eef nu agarsiisa waan ta'eef daashboordii keessatti session duration isaa kan baay'ee gad xiqqaate maaliif gad xiqqaate wanti kun waan barnoota of keessaa qabu moo isaatu nama nawwanne moo hanqina maalii qaba jennee ilaaluudhaan gamagamnee akka guddifnuuf jechuudha.
Kan lamaffaadhaa immoo bu'aa gita beeksisaatiin argachuudha. Kan ammoo maali? CTR fi RPM gosoota beeksisaa gidduutti madaaluu qabna jechuudha. In artiklii yeroo baay'ee baanarii cinaa afaanii caala waan ta'eef yookaan immoo saayid baarii beeksisa taa'e irra kan in artiklii ta'e CPM fi CTR fi RPM irratti baay'ee caala waan ta'eef iddoo hunda keenyee yoo ilaalle baay'ee gaariidha jechuudha. Daataa naannootii fi meeshaa immoo gaafa ilaallu immoo maali? Naannoolee gatii guddaa qaban irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Kana jechuun yoo RPM bilbila harkaa gadi bu'e boca yookaan gadi bu'u ta'e jechuudha. Amma bilbilaa fi laaptooppii irratti ilaalle yookaan garaagarummaa haa qabaatan ka ta'u ta'e bilbila irratti illee moobaayil friendly ta'e kan hojjetuu danda'u gochuu qabna jechuudha. Daawwattoota kan biraa immoo daawwattoota sirrii hin taane daawwattoota sirrii hin taane kan immoo seetingii keessa seenuudhaan seetingii keessaa akkaawuntii jala immoo diyaagnoosi seenuun akeekkachiisaa ilaaluu qabna jechuudha. Riiferaalii shakkisiisoo ta'an immoo kan bootii faarii jennee shakkinu yookaan immoo VPN faa ibsanii ilaalan jennee kan shakkinu maal goona blocking controlidhaan block gochuu dandeenya jechuudha. Xiinxala iddoo beeksisaa segmentation fi akeekkachiisa isaa gaafa ilaallu immoo tarkaanfii 4 kana keessatti iddoo beeksisaa xiinxaluudha jechuudha. Iddoo beeksisaadha. Overview RC jala erga seennee boodatti overview jala seennee jala beeksisoonni akka ergaman ilaaluu qabna jechuudha. Auto RC fi diriirsa harkaa wal bira qabnee qixa sirriitti madaaluu nu barbaachisa. Beeksisa qabdu yookaan immoo suuraa biraa dhaabuu irraa immoo fagaachuu qabna jechuudha. Cuqaasa tasaa hambisuudhaaf suuraa feekii irra keenya akka waan binni beeksisan fakkaannetti doolaarii hanqana fa'aa argattan jennee achirratti gubbaarratti yookaan kaa'uudhaan wantoota keessana hambisuu qabna jechuudha. Tarkaanfii shan keessatti immoo segmenteeshinii yaada kana segmentii akkamitti goona? Riipoortii jala seenuudhaan segmentii cuqaasuudhaan daataa gargar baasuu dandeenya jechuudha. Madda daawwattoota orgaanik sooshaaliidha moo orgaanik sarchiidha? Qixa sirriitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Gosa beeksisa keenyaatti illee ni ilaalla. Kastamii chaanaalii isaan irraa dhufan hundummaa isaaniitu sirriitti madaaluu dandeenya jechuudha. Tarkaanfii jalatti immoo gaafa deebinu immoo akeekkachiisa addaa qopheessuudha yookaan immoo notification alertii gaafa waan tokko jijjiiramu notification alertiin akka nu dhufu gochuu jechuudha. Notification jalatti performaansii alertiidhaa hojjechiifnee galii tasaa hir'achuu yookaan immoo CTR'n humnaa ol dabaluu yookaan immoo kiliikiin nama baay'ee akka malee dabaluu agarsiisuu fi galiin immoo tasa baay'ee gaxirrachuu kan agarsiisu notificationii gochuu qabna jechuudha. Notificationii alertii akka nu godhu cuqaasa tasaa mul'isuu danda'u ni beeksisa jechuudha. Cuqaasa tasaallee kan mul'atu kan cuqaasa baay'ee gaxaaraa ta'e isa kana fooyyessuudhaan irratti hojjechuun ni danda'ama. Galii itti fufaa ta'e galiin itti fufaa ta'e galii yeroo gabaabaa galii guddaa yeroo gabaabaadha ni caala jechuudha. Kanaaf maal goona Google AdSense oobsaa fi seera kabajuu nama seera kabajuu ni badhaasa. Akka badhaasaatti seera cabsuu irraa fagaachuudhaaf muuxannoo fayyadamaatiif immoo dursa kennuun madda galii itti fufaa ta'e daawwattoota keetii waliin akka guddattuuf fi akka jiraattu si taasisa jechuudha. Pilaaginiiwwan sirrii fayyadamii isaan kunillee immoo akka saayitkiitii aadiin seenterii advaansid RC fi hojii fi faayidaa isaanii illee gargar baafnee beekuu qabna jechuudha. Daataa xiinxaluu danda'uu qabna. Torbaanitti deeqaa 15 gabaasa AdSense keetii ilaaluuf sagantaa qabaachuu qabna jechuudha. Kan biraa immoo seera kabajuudha. Daawwattoota sirrii hin taane qabiyyee dhoorkaadhaa fi diriirsa dogoggoraa irraa yookaan immoo beeksisa dogoggoraa irraa fagaachuu qabna jechuudha. Itti fufiinsaan immoo qabiyyeef dursa kennuu qabna jechuudha. Qabiyyeen content is the master of our revenue. Masteridha jechuudha. Revenue galii keenyaaf masteridha waan mastersitiidha gootaadha. So qabiyyee gaarii qulqullina qabuu fi oriijinaalii daawwattoota amanamoo hawwatu barreessuu danda'uu qabna jechuudha. Weebsaayitii qulqulluun kan dafee load ta'uu yookaan kan dafee fe'amu beeksisa weebsaayitii beeksisaan guutame kamirrayyuu ni caala jechuudha. Har'uma deensitii beeksisaa fi seera kabajuu weebsaayitii keetii ilaaluudhaan jalqabiyyeedha. So yoo haala kanaan jalqabnu taate baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kilaasiin keenya hanga har'aan tana asirratti xumurama. Gaaffii keessan isinirraa fuudhee waan irra dubbanne kilaasii keenyarraa kan xumurru ta'a waan dhaggeeffataniif galatoomaa
isiniin jaa. Kan biraa immoo namoonni YouTube irratti nu daawwattan illeen asumaan chaanaalii keenya laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Barnoota kana fakkaatan hordofuudhaaf. Waan irratti ilaalaa turre suni tiyooramii irratti ilaalaa turre AdSense keessa seennee amma fakkeenyaa fi weebsaayitii keenya irra seennee gaafa ilaallu time duration amma fakkeenyaaf weebsaayitii eenyu jiru tokko yoo ilaalle weebsaayitii urjiturshop.com jedhu tokko seennee haa ilaallu jechuudha. Seennee haa ilaallu. Weebsaayitii kana gaafa seennu daashboordii isaa irratti akkamitti ilaaluu dandeenya CTR fi waan kun hundinuu jechuudha. Waliin ilaalla. Gara daashboordiitti dhufuudhaan gara daashboordiitti haala kanaan dhufuudhaan maal goona jechuudha. Mee asii guyyoota torban darbe kana weebsaayitii kana namni meeqa akka ilaalee fi kunooti nama 83 jechuudha. Direct trafficin percentaa 90 direct traffic jechuudha. Namni 76 jechuudha. Cross networking immoo kan namarratti embed ta'uudhaan kan dhufe immoo nama 5. Organic socialin immoo isa kana jechuudha. Karaa hin beekamneen immoo kan dhufe unassigned jechuudha. Tokko nama tokko ture jechuudha. Kunooti akkanatti unique visitorsiin hin jiru jechuudha. Namni search irraa biloogii weebsaayitii kana argee hin jiru jechuudha. Barreeffama searchiidhaan namaa geesse hin qabu jechuudha guyyaa torban darbe kanatti. Akkasuma kunoo asirratti jechuudha. Kan namni silaa search godhee agarsiisu suni iddoo kanatti jechuudha. Kan inni nutti mul'atu. Weebsaayitii monetizii fi Google AdSense baay'ee olaanaa kan jedhu kanarratti page view 85tu jira. Seshiniin 66 jechuudha. Engagement ratein 62. Session duration kun ilaali. Daqiiqaa 2 fi sekondii 30 ilaalee inni kun xiqqoo wayyaadha. Dogoggoroota beekamoo marsariitii haaraa raawwatan kan jedhu irratti immoo sekondii 24 qofa. Weebsaayitii kana irratti maal ta'uu qaba jechuudha. Barreeffamni kuni sekondii 24 namni ilaaluun kuni baay'ee as inorgaanikiidhaatti kan ilaalamu jechuudha. Average kaalii session duration isaan turanii haga kana jechuudha. Isa kana kolkoo barreeffama kana edit gochuutu irra jiraata jechuudha. Isirra tarree guutuu mirkaneessa Google AdSense kan jiru kana irratti haala kanaan kun daqiiqaa 2 kalaalame. Kun immoo hoompeejiin sekondii kan hoompeejii rakkoon qabu yoo ilaalle jechuudha. Google AdSense kan jedhu irratti immoo sekondii 20 jechuudha. Haala kanaan laallee akka inni kun ol ka'uuf namoonni irra turanii akka isaan dubbisaniif yoo tole silaa namoonni irra turu jechuudha. Isa kana sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Isa kana maal gochuutu nurra jira? Nuti kunooti torbee kana keessa yuuroo takkaa fi saantima 84 lakkaa'ee page RPM immoo yuuroo 17.32 jechuudha. Silaa namni keessa ture time duration silaa guddaa ta'e time duration nuti asitti ilaallu kuni kunooti time duration session duration jechuudha. Session duration kun silaa guddaa ta'e maal ta'a jechuudha? Galii gaarii ni argamsiisa jechuudha. Kanaaf haala kanaan laallee barreeffama keenya nama hanganaa qofaatitu laalee jechuudha miti. Nama hanganaatu laalee osoo hin taane session duration namni weebsaayitii keenya laalee hagami kan jiru qorannoo guyyaa 15 gochuu qabnaan isa kana jechuudha. Kunooti guyyaa 15 jechuun torbaan lamaan kana guyyaa 14 irra deebisnee ilaaluu qabna fooyyessuu qabna jechuudha. Guyyaa 14 darbe kanatti yuuroo 2.65 kan inni hojjete jechuudha. Asirra gaafa dhufnullee ammallee Google search irraa kan argame hin jiru jechuudha. Isa kana immoo fooyyessuutu nurra jiraata jechuudha. Fooyyessuutu nurra jiraata jechuudha. Total impression silaa takka xiqqoo ol ka'ee jira jechuudha. Total visitors as jiru immoo meeqa? Yoo fayyum taate 140 namni 140 ilaalee silaa waan baay'ee lakkaa'uu irra ture. Garuu kuni Google AdSense approval argachuuf tarree guutuun daqiiqaa 2 kunis daqiiqaa 2 jechuudha. Kunniin immoo amma sekondii 16 sekondiiwwan keessa warra jiran kana sirriitti jechuudha. Contact pagein isaadha daqiiqaa 10 kuni jechuudha. Kan namni irra ture jechuudha. Tarii nama 4 kan laalee
So isaan kanneen akkanatti bifa kanaan ilaalle kan sakandii keessa jiru kana fooyyessuu qabna jechuudha. CTR noo CTR mee eessatti garsiisa? CTR eessatti garsiisa? Yoo fayyamtaate nama meeqaatitu beeksisa sana kiliik akka inni godhe ilaaluudhaaf impireeshiniin kana peeji CTR namni kiliikii irratti bu'ee parsantaa 25 yoo namni dhibbi halaalu ta'e nama 25 jedhu yoo namni dhibbi halaalu ta'e yaa of course nama 25 asitti irratti beeksisa irratti bu'ee tuqee kiliik godhee jira jechuudha kan inni agarsiisu jechuudha. Impireeshiniin immoo ol ka'iinsa isaatii peeji RPM guyyaa 14 kana 14 tuqaa duwwaa 9 jechuudha. So peeji saniif akka session duration keessa turuuf barreeffama namni hedduu hin dubbisin kana maal godhuu qabna jechuudha. Barreeffama kun ilaal taayitilii barreeffamoota asitti fuulduratti haala kanaan nu agarsiisa. Seeshiniin isaa akkanatti gabbu'e kuni kan weebsaayitii kana gabbuuse isa kana. So barreeffama kanarra namni akka dubbisu viidiyoo illee keessatti embeed gochuudhaan fooyyessuun nurra jiraate jechuudha. Haala kanaanii tiyooremii irraan tanaa kalaalle kana yuutuubii keenya illee sabskiraayibii fi sabskiraayibii fi sheer laayik gochuu hin dagatinaadha. Sagantaa keenyarraa asuma irratti xumurra kan yeroo biraa walitti deebinuun ammallee advaansii leenjii advaansiirii akkanaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu turaa isiniin jennaa. Namni jecha keenya keessatti dubbii dubbannu keessatti isin mufachiifne dubbii jabduun yoo jiraatu haa ta'u ta'e dhiifama garaarraa isiniin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.